Bagana gangare channel keenya dhuftan asumaan namoonni haaronni gara channel keenya dhuftan subscribe gochuun namoonni maatii channel chaatan comment share gochuun nu deeggaradha. Oromiyaa dhibbaa afurii 89 sagantaa isaa irraa keessatti foolee hamaa bobaa namaa jalaa bahu yookaan immoo ajaa'u bobaa namaa jalaa nam tokko qaama osoo hin dhiqanne yoo guyyaa tokko ol ture qaamni isaa ajaa'u kanammoo maaltu fidaa jirurraa wantoota muraasa inni dubbadha. Egaan asumaan immoo channel keenya subscribe godhaa. Egaan qaamni keenya akkuma uumama isaatiin yeroo gara yerootti haala qilleensa namni yookaan nuti keessa jirru sanirra dhaabbatee yeroo takka ni hurka akkasumatti immoo yeroo qabbanaas akka hurkaan hin baane immoo ni godha. Haa ta'u malee immoo garuu hurkaan kun namoota irraa namootatti garagara namoota tokko irratti baay'ata akkasumas immoo baay'achuu qofa osoo hin taane foolii hamaa akka nama bira ta'uufillee foolii hamaa isa bira ta'uufillee nama saalfachiisuuf kan itti argamsiisu isa kana immoo maaltu fidaa fi namoota akkamiirra dhufa akkasumas immoo akkamitti ittisuu dandeenya hayyoo irrattis irra dubbanne jechuudha. Egaan foolee hamaa uumamaan gogaa keenya irratti xannachoota dafqaa takkaawamu akka hurkilu nu godhan miliyoona 3 hanga 4 jira. Kanneen ammoo haala gurguddaa lama qoonnaa jechuudha. Bakka lamatti ikiraan sweet gland fi apokiriin sweet gland jennee qoonna. Xannachoonni kunneen lamaan isaan lachuu xannachaa haa ta'anii malee faayidaa garaagaraa qabanii ikiraaniin kun qaama keenya gubbarratti kan argamuu fi akkasumas faayidaan isaa inni guddaan yeroo sa'a qaamni keenya oowwetti bishaan hurkaa qaqallaa sana maddisiisee akka qaamni keenya teempireechara isaa gad deebisee haala noormaalii ta'etti itti deebisuuf gargaara. Akkasumatti xannachi inni bira apokiriin sweet gland jennuun kun immoo qaamota keenya keessaa eeriyaa muraasa kanneen akka harmaa bobaa jala naannoo qaama saalaa akkasumas naannolee kanneen akka gurraa jalatti kan argamudha. Egaan apokiriiniin kun kan naannoo harmatti argamu harma aannan oomishuuf kan inni gargaaru. Inni ammoo naannoo gurratti argamu immoo haalaan faayidaan isaa inni olaanaan guurii oomishuudha. Inni biraadhaa immoo kan naannoo bobaa jalatti argamu dhangala'aa furdaa ta'e pirootiinii fi keemikaalota garaagaraa qaban oomishuuf fayyada. Kana jechuun asirratti amma wanti guddaan kan hin deemuuf maaltu bobaa namaa jala ajjeessaa waan ta'eef xannachi apokiriin gilaandii jedhamuun bobaa jala waan jiruuf dhangala'aa furdaa ta'ee fi xurii qabu pirootiinii fi akkasumas immoo keemikaalota garaagaraa dabalatee waan riliis godhuuf takkaawwamu gadi lakkisuuf keemikaalonni fi yookaan immoo pirootiiniin kun baakteeriyaa qaama keenya irratti argamu daayijesti ta'ee takkaa'u karaa reakshinii uume gara asiidii garagaraatii fi wantoota keemikaala foolii hamaa kana qaban kanatti jijjiirudha. Haala kanaan egaa gaafa baakteeriyaan qaama keenya irra jiru pirootiinii fi keemikaala qaama keenya keessa jiru kana gaafa baakteeriyaan gara asiidii fi wanta foolii hamaa qabu kana gayyareedha bobaan keenya jala ajaa'uu danda'u jechuudha. Egaan isa kanarratti ammoo namoota akkamii fi irratti yeroo baay'ee irratti argamuu danda'u irratti haalaan baay'eetu yoo fayyadu taate namoota ulfaatinni isaanii baay'ee olaanaa ta'an ulfaatinni gara malee ta'an isaan san carraan damboo isaanii olaanaadha. Akkasumatti ammoo apokiriiniin kun wanta kana waan baay'ee hedduusaa waan oomishuuf baakteeriyaan immoo akkasumatti pirootiinii fi keemikaalonni riliis godhu kana gadi lakkisu kana fuudhee gara wanta foolee hamaa takkaa'u ajaa'u bobaa jalaa kanatti qayyaru. Kanaaf immoo namoonni fufurdoon baay'ee kanaaf saaxilamoodha. Inni biraa immoo namoota qaamni isaanii keessatti dhukkuba akka haayiparteenshinii akkasumas dhukkuba sukkaraa diyabeetikas kan jennuun kan jechuudha. Akkasumas immoo namoota nyaata isaanii keessatti shunkurtii, zayitii, qullubbii fi wantoota mi'eessituu garaagaraa itti baay'isanii fayyadaman carraan bobaa isaanii jalaa
yeroo wanti keemikaalli yookaan immoo dafii kun gad lakkifame baakteeriyaan qayyaree foolii hamaa kan fiduudha olaanaadha jechuudha akka namoota kaanii caalaa. Haa ta'utii hungaa namoonni saaxilamuun kana qofaa miti akkasumas kanneen akka namoota muraasa kanneen fakkeenyaaf alkoolii dhugan, buna baay'isan, akkasumas sigaaraa aarsan warreen kanarratti carraan keemikaalaa fi pirootiiniin apokiriin gilaandii kanaan bobaa kan jalaa burquun burqee baakteeriyaan immoo kana fuudhee gara foolii hamaa kana qayyaruudha baay'ee olaanaadha. Isa kana gaammoo eefa dubbanne booda akkamitti ittisuu dandeenya fayyadamu isa kana akkamitti ittisuu dandeenya jedhutti immoo yeroon irraa as deebi'u inni biraa qaama keenya yeroodhaan bishaan ho'aa ta'een dhiquudha. Akkasumas immoo qaama keenya yoo xiqqaate torbaanitti yeroo 3 hanga 4 shaawora fudhachuu takkaa'u immoo dhiqachuudha. Inni biraadhaa immoo nyaatota kanneen akka qullubbii, shunkurtii fi mi'eessituun garaagaraa itti baay'atan hanga tokko silaa mi'eessituu malee nyaanni nyaatan ta'u isaan san hamma danda'ametti yoo xiqqeessan baay'ee bareedaadha. Inni biraa wanti godhamuu qabu saamunaalee kanneen akka laayifbooy fayyadamuun akkasumas meedikaam fayyadamuunis ni jira. Saamunaalee sayyoo qixa sirriitiin fayyadamne ta'ee hanga danda'ame takkaa'u baakteeriyaan akka wal horee keemikaala pirootiinii fi keemikaalota apokiriin gilaandii kanaan bobaa kan jala burqanii foolii hamaa kana uuman kan hanga tokko ni xiqqeessa. Egaan yoo xiqqaate bobaa keenya guyyatti al takka bobaa jala dhiqachuu qabna. Inni biraadhaa yoo immoo kana hunduma goonee ka dadhabnu ta'e amma danda'ametti ammaas eefa qaama dhiqanneen booda shittoo dudurantii fayyadamuu qabna. Kan hunda goone qaamni keenya yoo foolii qabaate foolii ajaa'ibaa nama keessatti akka nuti dhiyaanne nu godhu kana yoo qabaate gara mana yaalaa deemnee dawaa antii dispirisantii jedhamu fudhachuu nurra jiraata jechuudha. Gorsa ogeessa fayyaa yookaan immoo dooktorii saniitiin jechuudha. Egaan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatiin aadaa galatoomaa sabiskiraayib godha galatoomaa.